Dubbiin ani kaasuu barbaadayyuu kana yaadanii namoonni nama baay'ee nu dhaggeeffachaa jiru. Dubbiin kuni bara hindayyuu bara dubbiin irra darbuu miti. Danqaraan sibiila diimaa kuni dubbii qeerroo sirraa akka dhufe wangeelarraa akka dhufe namoonni baay'een akka yaadatan barbaada. Akka amma dubbatteyyuu obboleeyyan keenya warri dhaggeeffatan jiru. Danqaraa ta'e gaara ta'e kan fuuldura isaanii taa'e. Danqaraa jechuun dubbii karaa namaarra taa'e jechuudha. Gabaabaa afaan Oromootiin nama danqee akka namni hin deemne akka namni hin ceene godhu yaada jechuudha. Kuni gara namaatiin dhufuu danda'a, dhibeen dhufuu danda'a, gaa'ela irratti dhufuu danda'a, jireenya hojii irratti dhufuu danda'a, bakka hojiitti ta'uu danda'a, jireenya tajaajilaa irratti ta'uu danda'a, waldaa keessatti ta'uu danda'a, danqaraa baay'een dhufuu danda'a. Amma dubbiin kuni danqaraa fuuldura keenya jiru kana Waaqayyoon maal godha? Obboleeyyan keenya namoota kana dhaggeeffatanii yaadanii maal jettiin jechuun barbaada deebi'ee. In cabsa duraa. Hin daaka. In kaasa. Amanuudha. Sodaachuu miti. Yeroo tokko amma yeroo tajaajila deemnu yeroo maatii qabna manuu keessumatti abbaa manaatu nama dhowwaa jedhu amma yeroo yerumanii abbaa manaa nama dhowwa duwwaatu hin ta'in haaluma gaa'ilaatu wanta nama qabu jira abbaa manaa yoo dhaqe jedhayyuu garuu wanticha jabaatanii dhuma ijoolleen nama marartii waan ji'a 9 faan dhiisee deeman mucaa xixinnoon dhiisee deemaa ture maaliif kanumti Yesuus caala nama raru jira jedhee yaadu biyya lafaarratti. Maaliif haaloon keessa darbee wajji wal bira qabee gaafa ilaalu karaa Yesuus naa ta'e kun iyyuu jedhee yaada. Ijoolleen koo immoo mataan hin bu'aafatu. Nagaa mattan dhufeetti gala. Wantoonni mee danqaraa ta'anii dura namaa dhaabatan hedduu jiru. Amma jireenya gaa'ilaa keessatti faan namni baay'een tajaajila dhiisanii taa'aa kan jiran jiru. Amma abbaa manaa dhowwee jechuus hin dandeenyu. Hin beekamu. Haalonni tokko dhowwuu danda'u. Garuu dunuunfatanii itti adeemuuntu sirriidha. Akkuma nama ijaan qabneetti akkuma nama akka nama argineetti itti adeemu dunuunfatanii inni amanuudha itti adeemuudha ofii isaatii jaallatee miti hin banama nama dura. Danqaraan caba. Danqarichi cabuu duwwaa miti hin bullaa'as. Cabeen dhiisuun hin bullaa'as. Ofii isaatiif nama duraa maqaama. Sodaachuu miti waa itti adeemuudha. Haaloti baay'een tajaajila kan tajaajile nama waan baay'een dabarsanii jireenya koo keessatti. Atuuni garaa gaa'elaan dhufin dura wanti nama rakkisu hin jiru. Akkuma barbaadan wanti namatti boo'u hin jiru. Wanti qabee nama dhaabuu barbaadu hin jiru. Akkuma garaa ofiitti ba'anii yeroo barbaadetti galuu hin danda'ama. Mitiiree garuu erga gara gaa'elaa dhufanii wal'aansoo meeqa keessa har'as taanaan namoonni gaa'ela qabatanii ijoollee hammatanii bira taa'anii mararfatanii bira taa'anii mana koo dhiiseen deemu jedhanii ijoollee koo yeetti hin kennee deemadhan oomaan taatu ijoolleen hin jedhan ofii kootti argeera. Eessani haalota baay'eedha kan nama danqaraa namatti ta'u. Haala baay'eetu jira. Danqaraa baarrii asii cufamee taa'u kana duwwaa miti. Haalotatu danqaraa namatti ta'a. Isaan kun isin qabu nama dura. Isaan kanaafis ergaan qaba. Jabaatanii kaa'anii itti adeemuudha. Dhugaadha. Baay'ee ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Kuni dubbii guddaadha. Mee faarfannoon kee kuni waanuma ati faarfachuu barbaaddu keessaa asirratti illee faarfannee fixuu hin dandeenyu. Osuma sagalee nu dhageessifte namootaaf illee maaliifi sagalee Waaqa kennaa akkuma dura dubbanneeyyuu sagaleen kennaa Waaqayyooti. Kennaan dubbii Waaqayyoo immoo sagaleen walitti sirriitti ajjeeste ta'ee wangeela ta'ee namatti lallabama. Yaadaniin faarfadhu otoo jenne faarfannoo keessaa faarfattu keessaa mee tokko nu jechuu dandeessaa? Amma akka warra sirbanii mee keessa sirba kee keessaa waa jechuu dandeessaa sanii miti akka taasawwan barbaadu. Argitee akka wangeela namni yaadatu barbaada nuyi. Wangeela yaadachiisuu barbaada nama nuyi. Nama fuuldura isaanii danqaraa sibiilaa taa'u kana akkatti duraa ka'u akkatti Waaqayyoon gooftaa isaanii ta'e hunda caalu yaadachiisuu barbaadna. Dubbiin guddaan nu haasa'uu barbaadnu kana. Wanni biraa wanni nu promote goonu hin jiru, wanni biraa wanni haasa'u hin jiru. Mee yaadanii waan faarfannaan namoota yaadachiisuu barbaadu jira? Faarfattee. Danqaraa sibiila diimaa hin cabsa fuula koo dura, hin cabsa fuula koo dura. Danqaraa sibiila diimaa
hin cabsa fuula koo dura hin cabsa fuula koo dura diinni koo baduu koo eega silaan qaana'u gooftaa koo na wajjin jira isa hundaamoo. Danqaraa sibiila diimaa gooftaan fuuldura keenya cabseera. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yeroo dhalatee lafa kanarratti dhufe dhiiga isaa gadi nu naqu danqaraan sibiila diimaa fuuldura keenya caccabee burkutaa'ee ka'eera. Ulfinni isaaf haa ta'u. Mee dubbii waa'ee waaqayyoon jiraa kana mee waa'ee waaqayyoo jiraa kanatti namallee deebi'uudhaa barbaada. Amma waaqayyoon namoonni tokko tokko waaqayyoon egaa yaadaniin faarfattuu duwwaa miti barsiiftuu wangeelaati mataa faarfannoo wangeelaa. Wangeela nama ragaa ba'u fakkeenya guddaa nama taatudha. Yeroon ishii wajjin haasa'uudhaaf sagantaa qabadu namoonni baay'een waa'ee ishii seenaa ishii waan baay'ee natti himaa turan. Dubbii guddaan karaa seenaa yaadaniitiin gaarummaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos namatti dabarsuu barbaanna. Taargeetiin keenya kan biraa miti. Kanaaf jireenya waaqayyoo kana namoonni tokko tokko hin shakku yaadanii. Jireenyuma isaanii keessa taa'anii hin shakku waaqayyoo nan argine jedhu kadhannaa koo hin dhageenye jedhu barri koo hin darbe jedhu nan argine hojiin waan adda addaa dubbatu. Maal jennaan mee isaanii dubbii waaqayyoo keessa teenyee olaallu. Waaqayyo jira. Jiraachuu isaatiin hojii isaatiin argisiisan. Jiraachuu isaa waa baay'eetiin argina. Abdii kutachuun kan seexanaati. Seexanatu namoonni baay'ee waldaa keessaa yeroo waaqayyotti dubbatu gammadanii ililchu. Yeroo gadi ba'an garuu gungumuu jalqabu. Irraafamu jechuudha. Dhuguma na argaa dhuguma na beekaa jedhu dhuguma hin jedhu na gurra kootiinis argeera dhagayeera argeeras ija kootiin namoota akka jedhan waaqayyoo hin argas waaqayyoo hin dhaga'a waaqayyoo jira akkuma sila dubbachuudhaaf ibsuu jaalee wantoota sodaatantu namarratti gooftaa ta'a. Garuu guddaa ta'ee gararraa kan jiru gooftaa Yesuusidha jedheera faarfadheera. Dhuguma jira waaqayyo. Deebi'een dubbadha ammayyuu irra deddeebi'ee jiraachuun waaqayyoo bara baraan. Haalota keenya gararraa jira. Isa nu rakkise gararraa jira. Dhukkuba keenya gararraa jira. Ibboo keenya gararraa jira. Haala nu awwaale gararraa jira. Waan tarkaa bahuu dadhabne gararraa jira. Dhukkuba keenya gararraa jira. Ameen. Isa wal'aansoo nuun qabe gararraa jira. Haalleluuyaa. Jira. Jiraachuu waaqayyoo hin dubban. Jira waaqayyo. Gararraa jira. Eebbifame. Jiraachuu waaqayyootti amannaa kanaaf waaqayyoon jireenya keenya keessatti illee amma haaraa godha akka jiru abdadha. Maaliif jireenya waaqayyootti namni amanu yeroo hunda'u jireenya haaraa godhachaa deema. Kiristaana fuulduratti danqaraan jiru rakkinni jiru baaceen jiru hundumtuu waaqayyoon hin arga saba waaqayyoo. Innaa waaqayyoon immoo kana karaarraa kaasamee asirratti wanna tokko asii kaasuu kanan barbaadu. Sagantaan televiziyoonii kun ittiin darbu ani ittiin yookaan namoonni ittiin barsiifnu abdii dhugaa jedha. Abdii waaqayyoon nu qabu maalimi? Kana mee natti himuu dandeessaa akka ija wangeelaatiin ati barsiiftuudha, lallabduudha, faarfattuudha. Yeroo baay'ee namni abdii amma jiraachuu waaqayyooti irraa kaanee olaallu abdii nu kenneera waaqayyo. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos abdii nu kenne qaba karaa hafuura qulqulluuti waan nutti dubbatamee jira. Kanaaf yeroo baay'ee namoonni abdii kana dhugeeffachuu dadhabu. Dhuguma abdiin koo kuni nan eega nan dhufaa akkas ta'a maaram abdii eegurratti bara dheeraa turte Abrahaam abdii isaa waaqayyoon kenneef eegurratti ture Yoosef bara dheeraa keessa darbee namoonni waaqayyo baay'ee bara qormaata gurguddaa keessa darbanii jiru waa'ee abdii waaqa kana eeguudhaan waaqayyo waan dubbate garuu raawwateera. Hundaafuu ammallee jireenya har'aatti waaqayyoon akka kana fiixa baasu gaaffii nuun jiru. Kanaaf abdii waaqayyoon nu kenne maal fakkaatame maal jetta waa'ee kanaati? Abdiin waaqayyo nuuf kenne amanamaadha. Ameen. Waaqayyo waa'ee Saaraa yeroo laallu erguma galgalaa dhufe. Erguma gara galgalaa ta'ee isheen iyyuu hin kolfite. Dhugaadha. Kun garuu waaqayyoof xinnoodha. Salphaadha kun waaqayyoof. Namoonni baay'een waaqayyoo bara baay'ee natti dubbatee naan raawwanne ani immoo umurii koo fixeera kan jedhan irra iyyuu jiru. Umurii namaa hojjechuu hin danda'a waaqayyo. Kun waaqayyoon hin rakkisu. Sammuunan yaadu kuniif sammuu waaqayyoo tokko miti. Sammuun nuun amma itti yaadaa jirru kuniif sammuu waaqayyoo adda adda. Akka kan keenyaa miti sammuu waaqayyoo. Waaqayyoo waan alarra dhaabate sin dubbatu yeroo ofii isaatii qaba. Suutuma adeema
eenyummoo san dursu. In hojjeta. Argineerrasi. Garuu iddoo ofiitii wilwil jechuun barbaachisaa miti. Amanamaa ta'uusaa beeknee dhaabannee eeggachuun barbaachisaadha. Kana booda hin jiru innee biyya kan biraatti baduu yaadaan iddoo keenya gadhiisnee deemuu miti. Achuma dhaabbachuun murteessaadha garuu. Achuma dhaabbatanii Waaqayyoo nama miti inni natti dubbate Waaqayyoodha jennee achuma dhaabbachuun barbaachisaadha. Hin dhufanne. Yoo galgalaa isin dhufa. Guyyaa isa dhufu. Ganama isa dhufu. Galgala isa dhufu. Dhufuun isaa hin oolu waan ta'e dubbateera kaa. Waaqayyo nama mitiin. Akka namaattis hin yaadu sammuu namaa kanaan hin yaadun. Ofii isaa waaqa min kanaaf saganne isatti. Kanaaf isatti saganne waaqa inni. Yeroo barbaade dhufuun dhufan. Iddoo keenya deemuun garuu barbaachisaa miti. Achi dhaabbachuun barbaachisaadha. Lafa waaqayyo nuun jedhe. Inni ulfaata eeguu waan jedhamu namni hin jaallatu. Turuu waan jedhamu namni hin jaallatu. Turii masana nuuf faname. Garuu turuun gatii qaba. Gatiin inni fidee dhufutu guddaadha. Ameen. Dhugaadha. Abdii waaqayyoon nuu kenne jiraataadha. Ulfinni isaaf haa ta'u buleettiin keenya amman dubbachaa jirtu waanuma wangeelii dubbatuudha har'a namoonni yeroo baay'ee abdii waaqayyoo kana shakkaa jiru. Waaqayyoon sin argee jira. Waaqayyoo si yaadadhee jira. Waaqayyoon kanan si godha yeroo jedhu namni yaadachuu rakkatu. Asirratti wanni tokko dubbachuu nan barbaachisaa ta'u wanni waaqayyoon abdii kenne kun akka dubbii waaqatti kan ta'e ta'uu isaa mirkaneeffachuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e isin yaadachiisuun barbaada. Namoonni abdii namaa kennuu danda'u. Mootummoonni abdii namaa kennuu danda'u. Firri abdii namaa kennuu danda'a. Karaa adda addaatiin abdiin jiraachuudhaaf mala. Abdiin dubbachaa jirru abdii wangeela keessatti gooftaan keenya dubbateedha. Wanni wangeela keessatti amma obboleettiin keenya dubbachaa turte galgala isaa ta'u ganamaa ta'u galgala waaqayyoo waan dubbate hin dhufa jireenya keenya irratti. Saaraa waaqayyoon yoom yaadate? Yoosef yoom yaadate? Baratti yaadate yaaduu dandeenya. Musee bara waaqayyoon itti yaadate waggaa meeqa booda. Kanaaf jireenya keenya irratti wanni waaqayyoon abdii nuu kenne. Kanaaf abdii dhugaa wanni jennuufi abdii baay'eetu jira. Abdii waaqayyoo garuu dhugaadha. Yeroo hundayyuu kanaaf kana dubbachuudhaaf kan barbaanne waaqayyoon dubbii isaa keessatti waan baay'ee akka nutti dubbachaa jiru nan abdadha. Wanna mee kaafnu keessaa gara haala amma keessa waldaan keessa jirtu kaasuu dura mee yaadanii bara durii yeroo faarfachaa turtan bara durii yeroo ol deemtanii gad deemtanii akkaatu jettee dubbii keenya irratti yaadanii haadha ijoolleetii gaa'ela qabdii nama waaqayyooti akka seenaa isheetti irraa argaa jiru. Ol baatee gabbuutee wangeela faarfatti dhagaa jirtu jedhee yaada. Kun fakkeenya guddaadha. Of course maatii ofii teekee gochuun gara tokkoon jira. Innis hojiidha. Gara biraatiin immoo sumatti dabaltee waaqa tajaajilaa jirti. Bara wangeela tajaajilaa turtan kana bara haga ammaa keessa ce'aa dhufte kana mee duubatti yeroo yaadattu bu'aacee ta'e baay'ee kan si rakkise. Bu'aacee ta'e kan wangeela natti bira dabarte waan ati yaadattee namootatti dubbachuu barbaaddu jira. Wantoonni na rakkisan. An biraatti dabarte. Namaan guutu ture egaa yeroo lafaa kaane haalli mijataan ture. Miila koo duwwaas deemeen faarfachaa ture. Lafa sa'aatii 12 deemeera. Lafa sa'aatii 9 deemeera. Miila koo duwwaas deemee faarfadheera. Wayyaa tokkittiidhaanis deemee faarfadheera. Kan namaas ergifadhee faarfadheera. Ani waa'ee kophee kana irratti yeroo baay'ee koongoo bibuudhaan faarfannaa ture durii laastikii bitannee miila naa kennuu isaatu na ajaa'ibsiisanaan waaqayyo. Isa dinqifachaan deema yeroo baay'ee namoota miila hin qabne waan an beekuuf ijoollee taane jechuudha. Akka kana yeroo inni reef lafaa qabu badaa beekumsatti cimtuun turre kaa baay'ee ijoolleedha. Miila naa kennuu waaqayyootu na dinqisiisa. Kanaaf ani waa'ee kanan dhabedhees waaqayyoon baay'ee irratti dubbii baay'ee hin qabu garuu utuun argadhee uffadhee nan jaaladha. Haa ta'u malee dhabuun tureera kaa akka kanan turre bu'aa baay'eetu ture tajaajila keessatti kan na mudate hedduudha. Haa ta'u iyyuu malee wayyaa tokkittiis yoon qabaadhe iyyuu mana namaa yeroo turre baay'inaanii wayyaan jijjiirradhu baay'een qabun ture. Erga nachii ba'ees immoo tun gara tajaajilaatti dhufee tajaajila kana baay'ee tun itti hin jabaatiin fuuldura baay'ee rakkadhaan hin garayyummaa. Naa mijataan tullee jireenyi baay'ee na rakkisa bu'aa baay'eedha.
haa ta'u iyyuu malee waamamee fuula waaqayyoo dhaabachuun koo taarikiidha naaf. Fuula isaa duratti carraamti kun na qaqqabuun wayyaan dhabee kun badaa iddoon qabu keessa kootti na mudata garuu yeroo baay'ee hin qabu akka riyoo tokkotti wayyaa baay'ee hin qabu caammaas baay'ee waan garuu haa ta'u iyyuu malee kan na mo'ee jiru tokko jira jaalala Kiristoos. Nan jaaladha waaqayyoon baay'ee jaallatamuu waan jedhamu an maatii koo irraan argine jaalalan. Yesuus irraan bare Yesuus na barsiise na jaallate abbaa yeroon jedhu na jalaa waata maatii koo garuu yeroo baay'ee isaan irraa jaalala arganneen isaan jaalalan Yesuusumarraan argan. Kanaaf nama rara Yesuus sanaan haala kamittuu haa ta'u waan akka tiraanspoortii kun hin jiru ture durii yeroo birrii 10 faani bara dhiyoo iyyuu birrii 10 nuu kennu turanii ishee immoo saamunaa ittiin bitadhan ture irraa hafaan turre. Kunis darbaniiru rakkoo baay'een dabarsean amma gaa filatanii deemuun argame kuni dura akkas hin turre rakkoo baay'een dabarsee haa ta'u iyyuu malee waaqayyo na wajjin ture yeroo sanas har'as na wajjin jira. Ameen. Ajaa'iba guddaadha. Miraakilii guddaadha. Argitine wangeela keessatti maaliif seenaa dabarsine yeroo dubbannu namoonni har'a yeroo nu argan akkuma haala marra jirrutti nu laalu. Amma yeroo namoonni har'a si argan haala tamma keessa jirtu jireenya tamma qabdu ulfinni kabajni gooftaaf haa ta'u. Jireenya namaa jijjiira waaqayyooni. Jijjiira waaqayyoon si kenne guddina waaqayyoon si kenne ulfina isaaf kennina. Garuu bara rakkinaa bara gadi jedhu bara waan qabne bara kafana hin qabne bara caammaa hin qabne bara luka duwwaa deemtu bara akkasii waaqa galateeffata namoonni amma kun fakkeenya guddaa ta'a jedhee kana yaadu kana maaliif waaqa keenya kana abdannuu jedha dubbii waaqayyo waan lafa kanaatiif yoo ta'e imma nama baay'ee nama miskiina nuyi yookaan namoota baay'ee nama gaddisiifnu ta'an argite waa'ee lafa kanaa miti yaadanii kan yaadachaa turte faarfachuun fuulduratti deemuun waaqayyoof galata laachuun wanna lafa kanarraa ishiin benefitii gootu argattu otoo hin ta'in jireenya bara baraa jaalala bara baraa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ulfinni isaaf haa ta'u gooftaan galateeffadha waa'ee keetiif yaadanii maaliif waaqayyoon jireenya kee gara jaalala isaatiin jireenya bara baraa kennutti aansee atu nama eebba taatee akka as baatu waaqayyoon waan godheef ulfinni isaaf haa ta'u baay'ee kun miraakilii guddaadha nama du'aa keessaa kaase eessa akka si fide dubbachaa turte abdii waaqayyoon kenne immoo akkamitti akka kanaaf rakkina baay'ee keessa darbite waaqayyoon immoo isa keessatti si baatee humna isaatiin dubbii isaatiin asiin si gahe ulfinni isaaf haa ta'u. Ameen. Mee gara biraatti haa dabarru haalli waldaan har'a keessa jirtu maal fakkaata? Haala faarfannaan har'a keessa jiru maal fakkaata? Maal haa goonu waan jedhutti illee boodaan deebinoo ta'e mee haalli har'a keessa jiru maal fakkaata? Haalli fakkeenya waldaan maal fakkaatti har'a? Kiristaanonni maal fakkaatu har'a? Waa'ee kana mee haa kaamu? Haalli amma keessa jiru baay'ee ulfaataadha. Waldaanii ammaaf durii wal bira yoo qabne ilaalle achi deebi'a walirraa fagoodha. Amma yoo ilaalle sammaa yoo dubbanne waldaan ammaa namuma murtaa'e ta'anii yookaan nama 5 qabatanii dhaqanii achi yookaan sharaa diriirsuu yookaan mana kiraayii fuudhuu achi keessatti hin jalqabu hin banuu jedhama. Annaawunsii godhuu poosterii laxxafanii waamu waldaan akkas akkasii sagantaa qopheessiteetti hirmaadhaa jedhu torban tokkoof sagantaa qopheessu guyyoota kana hundumaa hin kadhatus waa'ee horiiti amma gaafa sanbata guddaa galgalaatti birrii gaafatama baay'ee ulfaataadha kun tokko waldaa bara kanaa keessaa tokko kun tokkommoo waaqayyo mul'ata kennee fi dhuguma itti dubbatee hojjetaa kan jiran jiru lama kun sadaffaa irratti waldaan amma seena keessa jirtu keessaa sadaffaa irratti kanan dubbachuu barbaadu gaafa waggaa konferensii qopheessanii gaafa waggaa amantoota halleeluuyaa jechisiisu halleeluuyaa 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 jedhanii afaan haaraa yoo jiraatetti dabalanii achuma kaa'anii galu waldaa amma waggaa irraatti hin jiru jechuudha. Yoo mana ijaaruu jira ta'e immoo amma waggaa lamaan irraa hin jiru hin danda'amu waggaa irraa mana ijaarra yoo ta'e waggaa tokko mana ijaarra yoo ta'e amma waggaa lamaan irraatti hin jiru halleeluuyaa amma wachuma ta'a. Kanaaf kana gidduutti rakkoo baay'ee jira. Kun misooma hafuuraa gaggeessaa hin jiru jechuudha. Gaafa waggaa halleeluuyaa jenna taanaan misooma hafuuraan gaggeeffamne achuma keenyee galla waldaa jechuudha. Gaafa waggaa halleeluuyaa kan jedhantu jiru. Waldaan garuu barsiisuu qabdii, leenjisuu qabdii,
kadha sagantaa fayyinaa qopheessuu qabdi. Waa'ee dhufaatii Kiristoos lallabuu qabdi. Yoo akkas goote misooma furaa geggeessaa jirti jechuudha waldaan. Yoo akkas ta'e hojjetaa jirti jechuudha. Yoo akkas ta'e mootummaa Waaqayyoo mootummaa bara baraaf qopheessaa jirti jechuudha waldaan. Yoo akkas ta'e hojjechaa jirti jechuudha. Yoo kana hin taane garuu misooma furaa geggeeffamaa jiru. Gaafa waggaa leeluyyaa inni kan waggaa ammuma jennee jechuudha keenya galataanaan sanbata duwwaa dhaqanii waldaa banu taanaan waldaa maaliitu jira? Sadaffaarra jira kun. Baay'ee ulfaata. Amma haalli keessa jirru akka atu jette xiqqoo ulfaataadha. Gara tokkoon waldaan gara barsiisuu kanaan gara dubbii Waaqayyootiin xiqqoo irraa kaattee akka jirtu argina. Akkuma atu jette immoo karaa sirriira warri jiranis jiru. Waaqayyoon isaan gargaara. Lachuu argaa jirra. Waldaan har'a keessa jirru kun kana keessatti faarfannaan maal fakkaata? Haal amma namoonni itti faarfataa jirani. Faarfannaan dura kaafnee turre faarfannaan wangeela irraa dhufa jenneerra wangeel maaliif faarfatama yeroo jennu immoo kabaja gooftaatiif faarfatama jenneerra haal amma faarfannaatti ilaallu nuyi nama kaan kaafnee kaan dhiisuudhaaf miti kana haasaa barbaannu wangeela irratti daba jiru dogoggora jiru tarii wanna seexan illee hojjetu karaatti deebisuudha haga Waaqayyoon karaan nu baneenan dubbachuudha barbaannu yeroo ati ilaaltu har'a waldaa amma jirtu kana keessatti faarfannaan sirraa'uma waldaatti irratti faallaa deemuu waldaan amma karaa adda addaatti faallaa deemtu irratti illee mee gaheen isaa maal fakkaata jettee yaaddaati? Faarfannaan ammaa wal fakkaata. Lammaffaa bara teknooloojiin guddateedha amma ta'e nu gatee deemeera jechuus hin dandeenyu jira akka durii miti jechuudha. Dur giitaaraan faarfanna. Dibbeedhaan faarfanna. Kiiboordiin iddoo ta'ee jira. Gitaara baay'een jaalladhan. Garuu faarfannaan dur yeroo nu faarfannu waa'ee duriitti hin dandeddeebi'e garuu. Sirriidhuma achumarraa kaanee haasawuna waan ta'eef. Dur yeroo faarfannu yeroo olu taaluun keenya akkasumatti hin badu. Warri baatamanii dhufan kunootti, warri hidhamanii as jiran kunootti, warri barcumaan baatamanii dhufan teessumaan as jiru. Yeroo olu taalee faarfannu warroonni dhukkufatanii jiran kun ol ka'u nu duukaa fayyanii. Amma garuu shubbisiin guutee istaayilii adda addaa baay'ateera seexanni garuu nu wajjin faarfata. Yeroo kadhannaa immoo niyya. Seexanni nu wajjin faarfachuu hin qabu. Bara meeshaan jiraatee kiiboordiin jiraatee wanti hundumtuu jiraate kana keessatti fayyadamuun nurra ture nutis. Kun jechuun baay'ee egaa kadhannaan barbaachisaadha. Wangeelatti siquun barbaachisaadha. Wangeela ta'anii dubbisuun barbaachisaadha. Feesbuukiin keenya daataan keenya sa'aatii 24 banaa ta'uurra hamma ta'e feesbuukii maaliifan fayyadamaa maalan fayyadama jennee yaannee achumaan cufnee wangeela yeroo qabna taanaan utuu sa'aatii 24 dubbifne isatu bu'aa qaba. Hojii hojjenna jechuudha nu waldaadhaaf. Wangeela irraa kan ba'u faarfannaan seexana ari'uu hin danda'a, rukutuu hin danda'a, cabsuu hin danda'a. Faarfannaan wangeela irraa hojjetame humna qaba. Faarfannaan wangeela irraa hojjetame nama dhukkufate fayyisuu danda'a. Wangeela irraa kan hojjetame. Waa'ee yeedaloota amma yeroo baay'ee waa'ee mata duree ofii gadhiisuu yeroo baay'ee kaasuu iddoo tokko tokkotti hin ka'a. Yeroon akka jedhu. Galataan kaana taanaan galatumaan finnaa. Kadhannaadhaan kaane taanaan kadhannaadhumaan finnaa. Kadhannaa moo'ichaan kaane taanaan moo'ichumaan finnaa. Jedhamee yeroo baay'ee dubbatama malee waan biraan hin qabu. Sirriidha kun kan beekame kun ijoollummaadhaan baranne kan. Faarfannaan siluma akkas teolojiin isaa. Mata duree gadhiisuu hin qabu jedhama. Sirriin isaa akkas malee gadhiisuu hin qabu. Kun kan beekame. Kana waldaan iyyuu gatteessiftee ijoollee ishee barsiisuu dandeessi. Garuu faarfannaan keenya humna godhatee hojii hojjechuu kan inni danda'u. Seexanni nu biraa hafee gadi taa'ee nu qophaa keenya faarfachuu kan nu dandeenyu yoo kadhanne yoo wangeela dubbifne. Faarfannaan keenya immoo tokko immoo adda ta'uu qaba wal fakkaachuun irra hin jiru. Maaliif wal fakkaata? Maaliif kan eenyuu fakkaata? Kan koo qophaa isaatti mataa isaa kan danda'e ta'uma qaba namni tokko eenyuma fakkaachuu hin qabu. Kun mul'ata kooti kun. Kanan qabaan. Lammaffaa immoo amma seena wanti jiran jiru tajaajiltoonni tokko tokko rakkinni hin jiru biyya tokko walitti qabaa nama uummata walitti nuu qabaa malee nuti baajata jiru hundumaan dandeenya jedhaniiti. Walitti nuu qabaa namoota jedhanii dawwaluu waldaan ta'e abbaan ta'e baadiyyaas ta'u iddoo ta'e nama walitti qabdii
baajata sana danda'aadha inni dhaqu tajaajila nama tokko nama lama isa walii galanii isa ta'u inni dhaqaa yeroo dhaqu zayitii makiinaa tokko fuudhee dhaqa. Zayitiin akka inni dhimma baasu wangeela keessaa argeera dubbiseeraan. Zayitiin hin ta'u jechuu koo miti. Fuudhee dhaqaa erga achi ga'ee booda Waaqayyo garaa amantoota kanaatti manatti fakkaataa hin bitan. Kamisa galgala makiinaan jabaattee achiin geessii sanbata guddaa galgala jabaattee deebitee manatti deebitee galchiti zayitii. Iddoon akkasii jira waldaa baroota ammaa keessa. Waan akkasii jira waldaa amma seenaa keessa. Danuu iji nama hundumaa zayitii irra jiru keessaa iji nama hundumaa zayitii irra jiru keessaa danuu iji nama hundumaa zayitii irra jiru keessaa Waaqayyo garaa amantootaatti dubbata haa ta'uun beeku. Kudhanfaa malee hin gurguramu. Zayitiin kun hundumtu deebi'ee gala. Maal takka cufuun beeku. Kuni na mudateera na wagguma kana. Waggaa kana na mudate argeeran. Kunis jira waldaa amma seenaa keessa. Tajaajiltoota amma seenaa keessa. Faarfattoonni kana hin cimsee dubbachuu barbaadu waa'ee faarfataadhaa waa'ee faarfattuus ta'uu waa'ee faarfattoota. Faarfannaan mataa isaanii maaliif hin faarfanne? Maaliif ergaa mataa isaanii uummata biraan hin geenye? Kan isaanii maaliif kaasetii faarfatu? Gara kamitti deema kun? Faarfannaan dhufaatii Yesuus maaliif hin faarfatamu? Waaqeffachiisuu inni jedhamu hafuura qulqulluutu nama waaqeffachiisa malee illee nama mini hafuura qulqulluudha kan hojjetu malee nama mini waaqeffachiisuu jedhama gaa akka maaliif faarfannaa mataa isaanii hin faarfanne? Maaliif kan namaa fudhatanii deemu? Erga kan namaa faarfatu ta'e waldaan sun abbaa achi keessaa nama kaafte maaliif hin faarfachiifanne waldaa ishee keessaa? Erga kaasetii ta'e kana irratti cimseen dubbachuu barbaadan. Maaliif kadhannee burqaan akka jiru maaliif hin guddifnu nuun erga Waaqa nutti kenne? Maaliif hojiin hojjenne burqaan keessa keenya jiru? Faarfannaan galataaf ka'ee kadhannaatti ce'u faarfannaan galataaf ka'ee waan biraatti ce'u mata duree isaa gad dhiisuun waanuma jiruudha kun kan beekamedha kun. Faarfannaan galata kaanaan galatumaan kadhannaadhaan kaanaan kadhannaadhumaan kun kan beekamedha. Kanarra deebi'uu nama barbaachisu yeroo biraa namoonni baay'ee waan dubbataniif. Inni kun kan beekamedha. Garuu maqaa faarfannaa namaa dha'uun nurra hin jiru nuun yeroo yaada kenninu. Maqaa faarfannaa namaa dha'uun nurra hin jiru. Maquma namaa dha'uun nurra hin jiru. Tarii namni ittiin fayyee jira faarfannaa sanaa waan ta'eef. Maaliif dha'uun nurra hin jiru yeroo hin jedhu faarfannaan sun nama kan biraan ittiin jabaatee lafaa ka'eera ta'a. Maaliif amma fakka galataaf kadhataa fi mata isa jedhamu sama jaamni qulqulluun jedhu wajjin wal fakkaata yoo ta'e iyyuu faarfannichi. Namni kaan ittiin fayyee irra ta'a. Kanaaf maqaa faarfannaa namaa dha'uun sirrii miti. Yaada kennuun garuu gaariidha. Waan bareedaadha amma. Yaadaniin akka amma dubbachaa jirtu tanan ani hubachaa jiru warra dhaggeeffattaniif illee baay'ee gaariidha jedhee kana yaadu ishiin waa'ee kooppiiraayitii dubbachaa hin jirtu. Namoonni tokko tokko karaa roongii ta'een akka understanding goone maaliif faarfannoo namaarree faarfatu yeroo jettu yaada ishii sirriitti dubbatteertidha yaada cimsumaafan dubbachuu barbaade. Nu ijoollee Waaqayyooti. Waaqayyoon tippikaalii yookaan immoo kophaatti nu waame faarfannaayyuu nama 500 kumni fedheyyuu haa jiraatu namni hundumtuu dubbii Waaqayyoo san dhumne kanarraa waraabee faarfachuu danda'a waan ta'eef inni kadhatee inni soomana Waaqa fuulduratti dhiyaatee gooftarraa ergaa fuudhee maa uummatatti hin dubbatudha. Dubbiin isaa isa kana malee waa'ee ajandaa biraa qabaattee miti kan kana dubbachaa jirtu kun immoo dhugaadha. Maaliif yeroo barsiifnu akkaataan itti barsiisu kennaa Waaqayyoon naa kenne kan obboleettii yookaan obboleessa biraatiif kenne garaagarummaa qaba. Kanaaf nama biraa criticize godhaa hin deemnu haga dubbiin isaa sirrii ta'etti haga faarfannichi dubbii Waaqayyoo ta'etti yaadanii naa faarfattu namni gara biraa dubbii bareeda yaadani. Mee namoonni dhaggeeffatan wanni baay'ee sirraa baruu barbaadan tokko keessaa jedhee kana yaadu namoonni biyya keessa illee haa ta'u biyya alaa jiraatan wanni dhaga'uu barbaadan tokko baadiyyaatti deddeebitan yeroo baay'ee haalli kiristaanaa baadiyyaa keessa jiru qotee bulaan keenya keessa jiru magaalotii xixiqqaa baadiyyaa jiran kana keessa haalli jiru waan abdii namaa kennu moo yookaan immoo haalli isaa karaa gaariitti deemaa jira moo mee maal fakkaata makaana Yesuus haa ta'u waldaa guutuu wangeelaa haa ta'u waldaadhuma fedheyyuu haa ta'u wanna argitu maal fakkaata mee baadiyyaa keessa? Akkuma sila jedhee waggaatti kana alleluuyaa jechiisan jiru. Akka jechuun irratti hin hojjenne jechuudha jechuu kooti jiru kunis. Kaan immoo fiigichuma sirrii fiisisaa kan jiran jiru baadiyyaa keessa. Fiigicha sonaan fiigicha hafuuraa jechuudha. Sirriitti kan irratti hojjetan jiru baadiyyaa keessa. Abdii kan namaa kennan jiru guddina hafuuraa isaanii.
Jaarsolii waldaa tokko tokko iddoo tokko tokkotti firaan kan kaa'aman jiru. Durbii feessumaan kan kaa'aman jiru. Isaan kun ba'aan irra hin jiru. Inni dhibeessa hojiin hojjetan warra kana. Hojii dhibeessa kun. Maaliif dubbachuu barbaade dhokateeti yeroo baay'ee kan hojjetu waldaa miidhamoo kun. Waldaa miidha yeroo baay'ee dhokatee waldaa keessa taa'ee waldaa miidha. Warri waamichaan dhufanii achi taa'anii hojii hojjetanii ba'aatu irra jira. Jalali sa ke sabu,